jireenya keessatti sin fedhu dhiirsa. Abadan odoo sangaan qalanii osoo namni jidduutti isaan keessa qalee onnee keessaa sin qabu. Taada ati maal godhu gogaa of harkifta obboleettiti. Osoo dhalli harma kana keessa aanan baya. Mee elmaan deemaati. Osoo dhalli harma keessa aanan si baya. Harma gogaa maa of harkifta teessee. Harma gogaa maa of harkifta. Walumaa harma gogaa of harkiftummaa dhini. Thank you Naaduko. Ati isaaf callaqamtee arginaan bar. Akkana godhata. Suuraa istaayilii kana ittiin hin taane kana. Story isaa irra giseen jedhe kanaaf ammoo jedhii laan ati gadda keessa jirta ati gadda keessa jirta inni ammoo jechuun jaarraa abbaa gadaa jedha shuuxaan dubartii mullaaqii inni bibbitii ofiitiin haadhatu bittuuf jedha kana taa'ee dillatti jedha isin jecha qarbi dhubannaa isin jecha qarbi dhumannaa yeroo hunda saanduqni ruuzaa bitaa saanduqni reeffaa bitamaa maal rakkattanis teessanii jireenya bara baraa jiraattanii nuuf ammoo saanduqa reeffaatti bitama isiniif saanduqni reeffaa bitama inshaallah si galee isiniif saanduqni reeffaa dhiiraaf saanduqni reeffaa bitamuu qaba kana booda haadha wallahi billahi dhiira isiniitu saanduqni reeffaa qophaa'uu qaba dammi gabbaleetti tiyya jiraachuu hin dandeettu isaan alatti ummaan tante duutee raanafne kan akka lubbuu keetitti jaalattu dhaltee ilmoo tante garaa keessaa gasi luqqisaniitiin daqiiqaa muraasa booda duute isin jiranii hafaan jirtu ilmoo kan keerraa ati dhaltee ilmoo si keessaa gadi luqqisanii achi booda bakka ciite sanitti haftee ilmoon tante guddataan jirtu ilmoon tante guddataan jirtu akkamitti dhiira seeni girgiddaa kana akkamitti dhiibdaadha madooshaa tokko malee girgiddaa kana dhiibbuu jechuudha bara yaa madooshaa takka malee girgiddaa kana mataan bu'uu jechuudha dhiira onnee keessaas hin qabne onnee seenu mokkoruu jechuudha. Mallaquma feete doolarma feete makiinama feete solti kenniteeti abadan onnee isaa seenuu hin dandeessu. Yoo seenillee mallaqatu kiisa isaa seene malee ati onnee isaa seenne haga malee inni dhufuunoo see wajji jiraata. Mallaqatu kiisa isaa seene malee ati onnee isaa seenne ammallee ati onnee isaa gubbaa jirta. Onnee isaa gubbaa. Gisee kuma viidiyoo kun waraabanii ati dhiqquma seeqataa bane. Silkii gurgura qubaayyuu hin qabu. Isiin kana harka dhangalasa isaa keessa as keessatti akkanatti akka jirtee akkana gootii itti sitti nyaatana jettiin. Video si waraabaan tokko nan ilaalee ta'e. Hin jiru kutee jira sibiila jiraa malee inni waa'ee kiraa manaa tataanii yaada. Waa'ee kiraa manaa tataanii si galee. Galgala kan affeerraa qabdi waamtee jirti inni maal mal'ee maal dubbadhee maal jedhee biraa deema jedhee yaadaa jiranii. Udatu maal taate lubbuu? Maal jechuun kuttee yaada? Naa wallaahi waan hin taane bakka jiran isin dadhabbiin na dhageessisu waan ta'e. Maal ta'e? Wallaahi waan akka hin taane. Silkiin isaa akka garaa akkana lafa gaggara gadirraa waliin ta'uudha. Sittu fedha jiraa miti jedhee. Silkiin isaa akkana gaggara gadirraa saayilentii irra kaa'amee akkana gaggara gadirraa waliin ta'u. Warra silkiin isaanii iccite dhugumaan akkanuma kaa'e. Silkiin isaa akkana lafa gaggara gadirraa akkana irraa waliin ta'u silkiin isaa. Akka tasaan ishee ijji gubbaan seenu argita akka bira jirtaa miti hin qabu silkiin isaa akkanaan yeroo ati fincaanis taate fuudhe
جواج برتانت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان رجلت البتي في ياكيتي كوني نجارتي والله جارتي هريا هياتي في ستدلوني والدغني وكمان يجب أمنا بالبلين وانا من أتشجر بيتا إن شاء الله ساعتي تكبود وكاسا الموجودة سيدي ولا شيء أكمل والله ربي والاتصال أرار سوچين كامداه سجرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان يشتفى ياكيتي هريا في يجنا أبان بريدتا سنيجي جمالات جرسل كي يجي ونفوني وكمان يكون تصابت وريد إيران. Hiu kijiba jennaan jechuudha. Hiu kijiba jennaan walaggaa keeti kun hiu kijiba jennaan jechuudha. Rabbi akkana keessatti awwaalee kijiba kana waan hin dhabu hin kakatu kakuu ignoor si godhu si galee wannummaan akkas dhiiratana nama rabbi na jibbisiisu hin jiran garuu bara kiyyaa isin warra fajjeeftaniifi ayidoonnoon beeka gina ammoo angama kiyyatti dhiira kakattu takka dhiira gizee awwaa jedhen ignoor na gootu nama si galee ignoor na gootu jechuun na cuftu jechuudha. Ati jettee kaatee si cufa inni appetaayitiin isaa haa cufamu inshaallah. Appetaayitiin isaa haa cufamu nyaata rifeensi isaa guutuu lukkuu si galee kaf gisee na godhu nan dhagayama uf barbaada akkana godhe wallaahi billah dhugaa isin hin jedhama akkana godhe uf barbaada harka hin qabaan irratti hin teetuu shanii takka lama sadii afur shan hin qabaan tiire way kanneen irra akkam qeensina irra hin jiran qeensa akkanaatti guddaluu qabaan namaan qabaan ni hirra namaan qaba taadaa maaltu na guba isaa wajji si galee Iyaala akkanaatti guddaluu hin qabaatin maaltu na guba isaa wajji maaltu na guba ruuziin nan cufi malaan dhiirri yoo na cufte mootu maaliti ambaa isa wee ammalaan ganaa nama bultii ijaarachuu deemaa miti fakkeenyaaf jedha kan jetti bara jaalalti dura na qabde akkuma dura isin hin jedhe san jaalaa fi sheexanni kophan na galfatanii na eegisiisaa turan isin hin jedhe miti bahee jira bara isaan jala kana booda amma laal kana booda nyaata maqsaa seerra nyaatan tokko bitanii kan isaallee osoo hin taane kan qursiillee osoo hin taane nyaata maqsaa seerratti nyaatan maqsaa seerratti kun gara sa'aatii 12 jidduutti nyaata nyaatan jiru akkuma qacaati godhan. Jaalti qacatiin akkasisu wayyoo na qabdi malee dhugaadhaan kan itti uffanni isaan sun nan qabdu. Dhugaadhaan kan itti uffanni isaan fajjeessan sun nan qabdu. Ammallee illikii keessan galma neefar. Amma isaan gadhiisee isaan wal gadhiisee ga'ee jechuudha akka mataa quluu akka isaatti dhagee gubachuu hamoo. Ammallee dubarra bakka takka raawwannan irraa jibbu waan jettan dhiifamallee narraa godhaati. Gisee Muhammadii wal jibbiranii deemtan kabiiri gisee dhattan waa'ee namicha sanii waa'ee jaarsa kan keessa duraanii san egalee abdaa kan keessa duraanii san deemtee dhattee kaan itti dhiyee deemtee dhattee kaan itti dhiyee akkana na godhee 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 akkana na nyaatee birrii akkana na nyaatee maali akka godhee akkana godhee fi akkas ta'ee fi akkana ta'ee fi akkana godhee fi akkana walitti deemti. Amma as keessaa qabaa miti yeroo inni as keessa qabaa waa'ee masaanuu isaa sana itti hin ta'eeti cukuman narra qabaa waa'ee masaanuu isaa sana itti hin ta'e miti yeroo waa'ee masaanuu isaa sana immoo inni as keessaa qaba as keessaa. Indah gak boleh tulis desa kau. Akka isafta desa yom tata si ega tae. Akka isafta desa yom tati si ega tae. Anak yom tati of. Isaf akkas taate miti. Yoo tuf beekte ta'u deebii yoo takka ol siif baafate isaaf akkas ta'an turre isin. Amma maaltu si dhugga waan akkasii ta'u. Harkuma kan keetiini ibidda qayyaa jala seettee gubbaa taa'u jechuudha. Akkuma kan keeti kanas addaan baatanii
dhukkubdani waa'ee jireenya kan keenya isa duraa ka isa dura taree hadha wayii isa heeruma jettee adamtuu qabatte